Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channelii Boonsaa Addisuu Guutiitii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Dubbisuu se'e. Dhugaa dubbachuuf dhaloonni ani faarfataadha ofiin jedhu kun macaafa qulqulluu hamma kana ga'u keessaa jecha dhabeessuu se'ee fi shilingii jechuu kan caalee kufaatii hafuuraa guddaan mee maaltu jira? Namni macaafa qulqulluu wajjin hariiroo sirrii utuu qabaatee jireenya kadhataa cimaa utuu qabaatee waldaa keessatti qabamee guddifamuu utuu qabaatee waan rakkasaa akkasiin hojjetu. Faarfattoonni keenya baay'een deemanii maggeeraraa oolu malee waldaa hin qaban, gorsa hin qaban, beekumsa waaqayyoo hin qaban, naamusa waaqayyoo hin qaban, dubbiin waaqayyoo akka badhaadhummaa isaatti nama keessa hin jiru taanaan immoo silas yooma shilingii fi sumuunii jedhanii jeekkarsiisan malee maal jedhure. Amma haala qabatamaa jiruun faarfannaa fi sirba warra biyya lafaa adda baasuun iyyuu dadhabamee jira. Waan hundi isaa tokkuma. Isayyuu warra waaqayyo isaan gargaaretu maqaa Yesuus jettu keessa buufata. Hafuura hin qabu. Sagalee waaqayyoo keessaa kan waraabame miti. Kan isaan barreessanis utuu kadhachaa jiranii, utuu barsiisa sagalee waaqayyoo dhaggeeffatanii, utuu dubbisanii waan hafuurri qulqulluun gara isaanii fide miti. Faarfattoonni baay'een muuziqeessaa waammatanii istaayilii addaa saba kana maraachuu, amma immoo mee waan akkamii haa hojjennu, rukuttaa akkamii iskeelee akkamii jedhanii waan addaa hojjetanii gabaa argachuu xiyyeeffachaa barreessu. Kanaaf hafuura dhiisee miira namaa tuqa. Dhaggeeffattee boo'uu, kolfuu, taaluu, gangalachuu, quphanuu, hiixachuu fi iyyuu dandeessa. Garuu hafuuraan miti. Miira keetu tuqame ka. Ani kan na dhibu weellistoota waldaa caalaa iyyuu saba afaan banee goota keenya, cimaa keenya, menxeqarshoo keenya jedhee ijoollee akka afuuffee fayyuma afuufamte kanaa gara qoraattiitti oofudha. Haa tarsaaniidha moo maayinni? Ijoolleen waldaa hin qaban, nama hin dhaga'an, waaqa hin dhaga'an, yaada hin fudhatan. Isaan amma samii ga'anii jiru. Wayyaa isaanii mimmiicisanii marsaa oolu. Gootota feesbuukii fi yuutiyuubii manni bunaa isaan malee hin o'u. Yeroo jalqabuu hiikni faarfannaa waan badeef yeroo ammaa keessa jiru kanaa faarfannaa akka namni hin dadhabnetti ittumaan amuummi irraa nama oolchuudhaaf fayyadamaa jirti. Beektu miti waldaa baay'een kun kufaatii guddaadha. Waldaanis maal haa gootu rakkatteetti. Faarfannaan Feebanii Taanaa, Phaawulos Tagany, Eeliyaas Gabulaa, Magarsaa Baqqalee maaliif amma har'aatti waldaa keessatti itti waaqeffatamaaf? Maaliif irra hin darbu? Maaliif hin quufamu? Waan biraan hin jiru. Madda isaatu hafuura qulqulluudha. Isaan beekamtiif waan addaa uumuuf dorgommii yuutiyuubiif jedhanii waan hojjetan hin qaban. Shilingiin faan hoo torbanuma tokko mashaqqi ittiin godhamu. Achi boodan jiru. Faarfannaan ijoollee waan addaa uumuu miti. Dhiyoo kana immoo mata duree faarfannaa addaa jechi isaayyuu namaaf hin gallee xaxamaa wayii uumuutti rakkachaa jirti ijoolleen keenya. Kanas miti. Kan faarfannaatti humna godhuu maaloo hinnaa, maaloo dhabboo, washakkataa, faddaggataa, pirinqisaa, qashqataa, washaggaddaa maal jedhanii xibaaruunis waan dabalu tokko hin qabu. Faarfattoota calluma jedhaa kadhadhaa isin. Cinqii akkasii keessaas hin galinaa. Faarfannaatti humna kan godhuu dubbii waaqayyoo keessaa waraabamu isaa fi hafuura qulqulluu qabaachuu isaati. Mana shaayii teessanii barreessanii ittiin gurranuun hin duuchinaa. Hariiroo sirbaa fi sirbitoota wajjin uumus akka guddachuu dabaluu wayitti hin fudhatinaa. Salphattaniittu isinoo dhugaa. Nama gooftaa hin qabne kamiif iyyuu gooftaa ulfinaa kana dhugaa ba'aa fi malee ittiin boonina. Kana yeroo jennu garuu faarfattoonni dhugaan ergaa waaqayyootti nama butu qabatanii yeroo hundaa faarfannaa isaaniin hafuura keenya boqochiisan hin jiran jechuu miti. Waaqayyo isaan haa eebbisuu. Waa'ee faarfannaa kanaa egaa itti fufee ammayyuu nan barreessaa, nan dubbadhas. Faarfataan barreeffama dheeraa dubbisuu illee baay'ee miti. Saba keenyaa isa hidda mormaa kaafatee sirba faarfannaa fakkaatu wajjin shilingaa, washakkataaf, suusaa oolu kanaaf jedheeni malee. Kan kana barreessee Naa'ol Baqqaleetii yaada eebbifamaaf bishaataa jabaatee itti fufuu qabudha. Magaalaa Moojutti ganama
guyyaa waxabajjii 9 sa'aatii 3:45 yommuu ta'u namootni lama osoo lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa jiranii eeruu uummataa fi qindoomina qaamolee nageenyaatiin to'annoo seeraa jala ooluu qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Moojootti itti gaafatamaan koominikeeshinii gargaaraa Inspektara Sillaasee Bazaabbii ibsanii jiru. Namootni lamaan kunneen namni tokko abbaa amantaa fi namni tokko immoo gargaaraa abbaa amantaa kan ta'e konkolaataa lakkoofsa gabatee A6659 duwwaa ta'een magaalaa Finfinnee irraa dhufuudhaan magaalaa Moojoo seenuun konkolaataan magaalaa keessa erga naanna'anii booda konkolaaticha dhaabanii magaalicha iddoo seensa daandii saffisaa Finfinnee Adaamaa naannawaa mana barumsaa Ifa Boruu sadarkaa 2ffaa fuulduratti haala safuuf duudhaa hawaasaatiin faallaa ta'een lukkuu gurraacha qalanii awwaalaa osoo jiranii eeruu hirmaannaa uummataa fi qindoomina qaamolee nageenyaatiin to'annoo seeraa jala ooluun dhimmi isaanii kan qoratamaa jiru ta'uu gargaaraan Inspektara Sillaaseen himanii jiru. Uummanni keenya gochoota safuu hawaasaa cabsanii fi seeraan alummaa saaxiluuf ittisuu irratti hirmaannaa taasisaa jiraniif qajeelchi poolisii magaalaa Moojoo kan galateeffatu ta'uu gargaaraan Inspektara Sillaaseen dubbatanii hirmaannaa fi qindoominni jiru gama hundaan cimee itti fufuu akka qabu dhaamanii jiru. Waliin taanee nageenya magaalaa keenyaa ni mirkaneessinaa gochoota seeraan alaa ni ittisnaa jedhanis jiru. Magaalaa Moojootti namoonni osoo gocha safuu hawaasaa cabsoo raawwataa turan argaman harkaaf harkatti qabamuun to'atamuu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Moojoo beeksise. Shamarree waggaa 14 magaalaa hawaasaatti butamtee turte dargaggeessa bute waliin to'atamtee jirti. Shamarree waggaa 14 Meelaat Mahammad torban darbe magaalaa hawaasaatti konkolaataa lamaan butamte. Achi buuteen ishee dhabamee ture. Poolisiin magaalaa hawaasaa akka ibsetti shamarree kanaaf dargaggeessi butii raawwate kun dilbata halkan sa'aatii 5 irratti mana nama dhuunfaa magaalaa Yirgaalem bakka Araadaa jedhamutti to'atamuu ibse. Butamuu shamarree kanaa booda hordoffii cimaa poolisiin taasisaa tureen dargaggeessa ishee bute waliin shamarreen kun to'atamuu ajaja poolisii magaalaa hawaasaatti gargaaraan Inspektara Malkaamuu Ayyaalaa ibsanii jiru. Gama biraatiin ammoo viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasaa TikTokii gadhiifameen shamarreen kun fedha kooti malee butii miti haadha koo waan gochaa jirtu dhaabii yaada jedhu erga qoodameen booda namoota baay'ee gidduutti dheekkamsaa fi burjaajiin uumamee jira. Viidiyoon shamarree kanaa kan dirqamaan waraabame ta'uu akka malu shakkii qabaachuu himuun suuraaleen baay'eenis miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee jira. Dargaggeessi shamarree kana butes dilbata kaleessaa jaarsolii gara mana shamarree kanaatti ergatee turus maatii ishee ibsanii jiru. Waldaan ogeeyyii seeraa dubartoota Itoophiyaa immoo fuula FB isaa irratti yaada laateen dhimma shamarree Meelaat faana dhahee kan hordofu ta'uu ibsee jira. Yoo ashama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii baga nagaan gara YouTube channel kanaatti dhuftanii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa.